dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nageenyi keenya bakkuma jirtan isin haa dhaqqabu jedhaa kun ka hordofaa jirta Oromiyaa Digital Media. Oromiyaa Digital Media ni keessummaa tokko qabatee isinii dhiyaatee jira. Keessummaan kiyya kan guyyaadha obbo Taaddalee Hammee Jugee jedhamu kan jiraatanii biyya UK yookaan biyya Ingiliiz jedhamtu. Obbo Taaddalee waliin mata duree adda addaa qabannee marii godhuuf waliin dhiyaannee jirra. Gamanumaan itti dhiyaadhaa isiniin jedhaa yaada kana facaasuuni yookaan namoota biraan ga'uun akka nu gargaartanii yookaan akka sagalee uummata keessanii taatan gamanumaan isin gaafataa. Obbo Taaddalee isinis waamicha Oromiyaa Digital Meediaan isinii godhe kabajtanii dhufu argamuu keessanii fi ulfaadhaa isiniin jedhaa. Anaa dhufu baga nagayaan dhuftan. Isinillee galatooma miidiyaa keessan irratti nu barbaaddanii waa'ee ummata keenyaa irratti waan nu galchuuf waan nu fakkaatu ummataaf dabarsuuf itti gaafatamummaa nullee qabnu ofirraa dabarfachuuf jecha sagalee keenya akka sagalee nu taatanii isinillee sagalee keenya nurraa fuudhuuf yookaan waan yaada keenya nurraa fuudhuuf yookaan ummata dabarsuuf waan sirran of feertaniif galatoomaa isiniin jenna. Ayyee ulfaadhu. Akkuma jalqaba irratti jechuuf yaaletti amma kallattimaan gara mata duree marii keenyaaf qabadhetti seenaa. Akka ka'umsaanuu ta'utti yeroo baay'ee mata duree kana irratti haasayaa turee jira. Namni hundinuu Oromoonis ta'ee Oromoon alaa namoonni quuqama saba biyya Itoophiyaa sabaaf sablammoota sanaaf qaban hundinuu waa'ee jijjiiramaa jedhamu kana haasayaa turaniiranii. Jijjiiramni tokko bara 2018 qeerroo fi qarree akkasumas ummattoota Oromoo saba Oromoo hundaa fi jaalattoota saba Oromootiin waldeeggaramee jijjiiramni sun dhufe jechuudha. Jijjiiramni sun dhufuu dura lubbuulee qaqqaalii hedduutu itti badaa tureera. Jaarraa hedduuf Oromoon itti miidhamaa tureera jechuudha. Mee anamma akka gaafitti waan kana keessa akkasi gaafadhu jijjiiramni aarsaa guddaa itti kafalamee aarsaa hedduu itti baafamee dhufee Oromoon jijjiiramatu naa dhufe jedhe suni eessaa ka'ee eessa ga'ee jira? Amma eessa jira? Mee itti dhiyaadhu. Jijjiiramni uummanni Oromoo fide guddaan uummanni Oromoo lubbuu qaqqaalii ijoollee daa'imman jaarrolee haadhotii daa'ima ajjeesaniitiin haadha ajjeesanii ilma isii irra teessisan daa'imman ajjeesaniitiin abbaa kan hambifne kasabiyyii ji'a sadii ajjeese itti dhabe deettuu baatii sadii deetteetiin baatii sadii geette abbaa warraa kan irratti ajjeesan. Jijjiiramni uummanni Oromoo qeerroof qarreenii fi uummanni Oromoo akkasuma ummatoonni biraallee kan deeggartoonni uummata Oromoo lubbuu qaalii itti fidaniiti sadarkaa kana geessan jalqabumarraa biyyattii san keessatti lubbuun ilmaan Oromoo daa'ima osoo hin taane jaarsa osoo hin taane dargaggeetti lubbuu qaqqaalii ganaa lafaa dhufaattu itti dhabeeti bara 2018 lafee ofiitti caccabsaniiti lubbuu ofiitti dhabaniiti jijjiirama kana 2018 fidan. Jijjiiramni sun butameeti harka diinaa seene. Naftanyaan jijjiirama san fudhattee dhamoo uummata Oromoo ittiin ajjeesaniitiin bineensaa kennu ajjeesanii raasatti gatu daggala gatu ajjeesanii bishaan keessa gatu akkasuma oofee warroonni armaan dura ilmaan Oromoo ajjeesaa baanillee qabatee isaanillee diigee barbadeessee warroota jijjiirama gugurdaa fidan armaan dura zamana darqii keessa ummatoota isaaniitiif dhaabbatanii biyya saniif saba isaaniitiif dhaabbatan walitti qabatee barbadeesseet adda akka warra TPLF bu'uureessa akka Siyyuu Masfiin namicha gaafa master plaanii kaan likk innas gabbaalleen jedhe kaan illee isallee lubbuu isaa fudhateet
biyyaa bayan jechuun lubbuu isaallee fudhatee sadarkaa kana jira. Kana jechuun tokkoffaa warri adda nama ajjeesaa yookaan warri PP kunniin osoo waa baratanii uummata isaa irraa waa baratan. Warroota lubbuu namaa dabarsaa ture, warroota ilma namaa kulaasaa ture, warroota ilma namaa luka muree harka muraa ture. Luka muranii harka dhiibne lubbuu ajjeesaniitiin tokko ajjeesanii odoo jaarsallee ajjeesanii dargaggeessa dhiisanii osoo dargaggeessa ajjeesanii sabiyyii dhiisanii waatu duuban namaa fayyee uummanni abdata. Amma ammoo kasan caalutu dhufe diinni. Nafxanyaan ka gaafa durii harka numure, ka gaafa durii harma numure, harma wanni numuraniif akka harma sanii hoosimmeetiin ganaa warra lafaa dhalatu daa'imman harma kana hootee akkan guddaa. Harka wanni muraniif diinni beektaa kawaasiin qabanne harka wanni muraniif harka saniin akka tattaafattee diina tokkoffaa ofirraan dhoogin harka sanii akka tattaafattee waa ilaa bahuu hin dandeenye diina kana ofirraa qabuu hin dandeenyetti harkallee simureet akka tammoo hormaatallee hormaanni kan keellee itti fufuu hin qabnetti harma simure. Adda diina santu garagalee deebi'ee dhufe. Diinni ammoo ka diina kaan caalutu deebi'ee dhufe. Diina kana ofirraa dhooguuf uummanni Oromoo diqqaa guddaa osoo hin jenne abbaa garaallee osoo hin taane ganaa tokko tokko mana keessan seenee mana isin guuruuf deema. Diinni amma dhufe kun ka qaraa dubbattanii qara waa akkanaa nu godhee qara lubbuu nu balleessee qara hafa abbaa ilma ajjeesee irra taa'e nuun jedhe jettanii amma ammoo kasan caaludhu isinii dhufaara. Kanaaf uf qopheessaa walillee qopheessaa diina kana jalaa ba'uuf nafxanyaa wamaa namaan qabattu nama waa ofii beekutu namaallee waa qabata. Ammallee nama sammuun dalagutu namaafillee waa qabata. Uummanni kun uummata sammuun isaaniillee waa qabatu natti hin fakkaatu. Nama isaan gorsullee nama uummata qabuu miti uummanni kun. Osoo nama gorsuu qabaatu taate uummata kana keessa nyaanne, keessa guddanne, keessa horree itti horiillee qabeenyallee godhanne jedhanii beektaa namni waa namaa qabata. Uummanni uummata waa namaa qabatu waan hin taaneef uummanni keenya dammaxxaniiti diina kana ofirraa dhooguuf tokko taataniiti wal bira dhaabatuun waan yeroo kamiyyuu nama gaafatu miti. Kanii guyyaa iyyitanii iyyisiiftanii itti dammaxxanii diina kana akka eeggattan jedheeti uummata Oromootiif dhaamu. Karaa biraatiin ammoo uummanni sabaaf sablammoonni biyya san keessa jirtan diinni kama gaafa duraa maqaa keenya awwaalee maqaa keessanillee awwaalee isinillee barbadeessee maqaa garagaraa isinin moggaasee ristiin ta'e nacee lafase isinirraa fudhachuuf adda uummata Beenshaangumuz wanni lafaa dugugaa sanyii deemsaaraniif ristii ta'e nacanii lafa durarraa fudhatamte taan deebisuuf sana ammoo akka Profeesar Maraaraa Guddinaa jedhe miliyoonata itti dhabna malee ristiin teessan hin deebitullee nullee biyya jiru kanatti isini guddisaarraa kana quba qabaadhaa. Daa'imman teenna isini guddataatti isini guddisaarra ofiillee itti dhabnee daa'imman teennallee itti isini guddisaarraa kana quba qabaadhaati duuba deebaatti warroonni nafxanyaa dhaabbadhaati ilaalaa isiniin jaa sadarkaa biyya saniititti wanni isin yaadda isiniin deebitu. Jijjiiramni fide nafxanyaa boollaa baaseeti mataa ol nukkaasee reeffa lafaa baasee nutti sirbisiise. Kana uummanni Oromoo dammaqaa ta'e gadhaa isiniin jedha. Akka dhaabbiyyaatetti. Baay'ee galatoomii akkuma jalqaba irra jechuuf yaalle jijjiiramni 2018 haa dhufu malee Oromoon qabsoo isaa jaarraa 150 olii fi mootummoota dhufaa darbaa waliin godhaa tureera. Isaan kanaaf maali namoota qaqqaalii itti dhabee jira. Akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, akka Waaqoo Guutuufaa, akka Hajaa Damsaaddoo, akka Nadhii Gammadaa, Baaroo Tumsaa. Eenyunis waamnee eenyuun dhaqqabnu darbee Haacee bira gahe, Haacaaluu nyaate jechuudha. Kun maali? Qabsoodha. Oromoon qabsoo jira. Oromoon qabsoo maaliiti?
qabsoo waan namaa fudhatuutitti hin jiru. Oromoon waan ofii waan dhabe deeffatuuf biyya isaa irratti sanuu diinni mana Oromoo jira jechuudha. Kanaaf jijjiiramni sabni Oromoo haati ijoollee isaanii itti gabbarte ulfii itti duute wanti hedduu itti ta'ame namoota jajjabaa Oromoon dhabee asiin bahe hin butamee akkuma atuu jette eentu bute nafxanyootatu bute nafxanyoonni sun eenyu diina jechuudha warra afaan baasaniiti gaafa Shimallis Abdiisaa gaafa hora Finfinnee irratti Oromoon asit cabe jaarraa 150 dura asitti Oromoo nafxanyaan cabse jennaan gaafas maal jedhan nu nafxanyaanuun jedhee jedhan jechuudha eenyu saba Amaaraati isaan jijjiiramni ummata keenna hin fayyannee ummata sana fayyade jechuudha ummata nafxanyaadha jedhan risti abbaa keenna deebifna lafa abbaa keenna deebifna yaani iti akkuma arginu TPLFin saba Oromootii fi baay'ee madaa irratti nu dabalaa darbaniiran jechuudha namoota hedduu nurraa ajjeesan jiranii jaalladhii gammadaa afaan nurraa dhabamsiisaniiranii isaan kunniin kan warri TPLF nurratti raawwate jechuudha isaan kana Oromoon mooyatee gara manaa isaatitti galchee bakka jedhetti mootummaan kunini kakalee harka mursiisaa ture sana boollaa ol yaasee siidaa erga dhaabee fi Oromoon wamaa godhuu dadhabee arge booda maal godhe maqaa itti baasee maqaa juntaa jechuuni warra TPLF Oromoon mooyatee mana galche sana jijjiiramni maal godhe aangaa'ota TPLF gurguddoo kan gaafa ummanni murni TPLF suni dargii kuffisuu fi daggala seene keessa jiran hundeessitoota sanniini hundeessitoota paartii sanaa kan akka Abbaa Tsahayyeefa akka Suyyum Masfiinfa nyaate jechuudha jijjiiramni haacee nyaate warrallee dhiifne jechuudha kanaafuu jijjiiramni Oromoon waa hedduu itti baasee asiin baase bara 2018 fide suni hayyuu akka Jawaar dhiifa akka Baqqalaa fahiisise jechuudha kana ga'ee jechuudha kunini lakkoomnee hin dhumatu madaa hedduu qabatee dhufe jijjiiramni sunini saba keenna hin miidhe malee hin fayyanne jedha akka kiyyatti mee waa irratti dabaltu yoo hin qabaanne gara ka itti aanutti si dabarsa. Asirratti wanni jechuu barbaade waa'ee TPLF kanarratti afaan lama yookaan afaan lama sadii jedheetiin bira kutaa. Dhugumatti ana akka namoomaatitti akka nama tokkootitti akka nama namaa quudhuutitti warroota TPLF aangaa'ota gurguddoo saniin baay'ee gadde. Betta goonni gootaa hin gadda. Jarri goota dhugumatti ummata isaaniitiif goota adda horii qabanii qabeenya qabanii biyya adda addaa deemanii jiraachuun ni malan silaa asiifachi fakkaataniiti silaa baqataniillee baanii jiraachuu ni danda'an ammoo jarri kaayyoo qaba du'anillee kaayyoo isaanii irra du'an ummata isaanii keessa du'an ummata isaaniitiif du'an isaan ummata isaaniitiif gootu mallee ammallee namni ummata isaanii irraa hin baqanne biyya isaanii keessatti osoo qabsoo godhan dhuman malee osoo biiraa dhugan osoo bashannanan miti ummata isaaniitiif jalqabanii qabsoo ummata isaaniitiif wareegaman qabsoon kadhaamatu miti ummanni Oromoo illee jira kana fakkeenya godhadhaa namni ummata ofiitiif qabsaa'ee umrii kana keessatti silaa ka jiraatanii asiif achi jedhanii akka abbootiin garaa biyya alaatii galtee amma
ummata Oromoo gurguratu keessattuu warroonni amma biyya diaspora jedhanii biyya alaatii gala akka leencoo baatii fa'a abbaan garaa biyya faranjiitii galee gana harka Abiyyi eeggatu isaa waan beenne isa eeggatu adda isallee kun cubbuun ummata Oromoo waan jedhe Jawaar dhageettanii namni ummata Oromootti dabe nama tokkollee eenyullee milkaa'een beeku jedhe dubbii dhugaa jedhe Oromootti dabdanii Oromoo irraa dabdaniiti guyyaa tokko namni milkaa'ullee jiru Abiyyi illee milkaa'u kana jala sararreetti himnu abadan namni milkaa'u jiru hin milkaa'u duutti amma jara ajjeeftellee suyyumma suinfa fudhattellee Abiyyi illee fudhattee darbuuf deemti lamafa warroonni nama hiitanii nama kolaasaattan adda nama kolaasaatti isinillee borutana isin eeggataa quba qabaadha kanaafuu akkuma Mararaa Guddinaa jedhe mana hidhaa sanillee midhaaffadha harki koroo wal liqa namni kayrii dalage yookaan namni karaa dhugaatiin ummata isaatiif dhaabbate rabbiin illee isa eega namni illee isa eega fakkeenya fudhadhaa mucaa kana osoo bashannanee akka eenyuutitti illee jiraachuu danda'u osoo bashannanee bakka namni dhaqu mara dhaqe angaa'ota Ameerikaatiif addunyaa tana maraayyuu bakka feete seeneetiin waan barbaade godhee jiraachuu ka danda'u biyya galeeti adda mana hidhaa seensan ummata isaatiif qabsoo inni hojjete qabsoo ummanni itti wareegameeti eenyullee olii miti qabsoo teessan ummata Oromoo jajjabeeffadhaa waliin gurguratina waliin dhaabadhaa akka qabsoo teessan bira dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaada galatoomee asirratti. Ulfaadho akka gaarii kaastee sirrii kanaanillee biruma darbaa maali jijjiiramni kun akkuma jenne nama hedduu nyaatee kaan hidhatti galchee hinafu maaliin tokkoffaa OPDO'n qaama TPLF'ti qaamni TPLF isu Abiyyi duuti Abiyyi illee du'uma jara sana taati jechuudha duuti jara sana sila argitee ministeerri biyyaa tokko bulchaa biyya tokkooti jechuudha Siyyuum Masfiin ministeera alaati biyya alaa ture bara Mallasii jechuudha yoo guddaa ministeera turanii yeroo sanatti jechuudha hadha abbaa isaa gorsaa ture gorsaa ministeera Mallas Zeenaawii fa turanii arra kunni akkasitti du'an jechuudha akkamitti du'an dachee isaanii irra du'uun kabajaadha kabajaa saba isaaniitii qabanii akkuma tu jette baqatuu hin danda'anii garuu garan baqatan marsee jira Oromoon diinni Oromoo jige garamoo akka hin deemne isaan qabee jira diinni si qaba jechuudha diinni jara kana qabe diinni Haacaaluu Abiyyiin nyaata maal jedhi Abiyyiif Shimallis Abdiisaa Taakkalaa Uumaa Adaanech Abeebee warra geemii yookaan diraamaa hamaa taphatanii Haacaaluu ajjeesan Jawaariin hidhuuf jechuudha kun waan hafaati miti isaanii yeroo dhiyootti nyaatamu agasi gurannee caqasuu qaba sabni Oromoo jechuudha caqasuu miti waan kana gadi murree jabeessinee irratti hojjetuu qabna jaleewwan adda Facebook irratti qarshiin bitamtee qarshii xixiqqoon bitamtee mindaa karee warroonni TTI maali waa akkasii sunniin gubbaa adda ummata basaasanii sobaa keessa deeman kunniin waan gugurdaan dhumatee isaan hafanillee akka ittiin fakkaanne isaaniifillee hin oolu walumaa galatti TPLF'n mana keenya fide OPDO'nis barbadaa'uun yeroo dhiyoo maali nu adda isaantu PPO fiin jedhe malee maqaa isaantu baafate malee isaan OPDO'n eenyuun ni TPLF jechuudha jarri tokkoma jechuudha kana akkasumatti kanaan bira kunneeti mee sagantaa hankeenya akkuma itti fufetti jira hayyee gara qabxii kiyya isa lammaffaatti siseensisaa qabxiin kiyya kan
irratti akka mari'annuuf qabadhe waa'ee filannooti. Filannoon biyya tokkoof barbaachisa. Filannoon akkuma beekamu yeroo baay'ee filannoon Afrikaa keessatti filannoo isa korojoo hatamuun beekamu. Haa ta'u isuma kana biyya keenyatti yeroo hedduu irra deddeebi'ee TPLF filannoo gaggeessaa ture. Yeroo baay'ee paartii morkattootaa keessaa kan mo'atu argine. Yeroo duulana filadhaa gaggeessani paartiin morkattootaa baay'ee sagalee qabu. Guyyaa filannoo garuu sagaleen isaanii diqqaadha kan kennameef jechuudha. Maafi inni kun maal argisiisa? Mootummaan korojoo hatu argisiisa jechuudha. Isa kana jechuufu Abiy Ahmed yeroo jijjiiramni dhufe sana fitaawi mirca jedhe filannoo wannoo qabeessa tokko seera qabeessa biyyattii sana keessatti kayoo mo'atame teessuma irraa hin mo'atte jedhee ka'ee kennuu ka jedhe ture. Arra galu sababa jilli KFO biyya keessa naanna'ee akka Oromoon sabni Oromoo sabni biraas akka isaa faana hin jirre erga argee booda tooftaa Haacaaluu ajjeesuu uumatee hooggantoota Oromoo KFO keessa jiran, ABO keessa jiran, PABO keessa jiran, bakka hunda jiran paartii Oromoo keessaa namoota yoo filannoo keessa hirmaatan sabni sagalee kennaaf jedhee yaadu hunda hidhee jira. Amma immoo ji'a caamsaa kana keessa amma dhufaa ofafoo kenna jechuun filannoon hin geggeeffama jedhee warri boordii iskaajuwalii isaa tebeelii isaa baasanii jiranii guyyaa itti filannoon kennamu, guyyaa itti laakkayamu, guyyaa itti ifoomu abbaa mo'atee maal ka jedhu baasanii jiran jechuudha. Filannoon kun ni geggeeffama. Filannoon kun yoo geggeeffame filannoo seera qabeessaati jettaa. Hooggantoonni Oromoo filannoo kana keessa ni hirmaatu immoo achuma dhaamsi ati immoo paartii Oromoo keessattuu yeroo ammaa paartiin lama paartii ciminaan biyya keessatti socho'aa jiru paartii ABO ka Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi kan Maraaraan hoogganamu KFO'n filannoo kanatti hirmaatuu qaban immoo hin qabanillee akka yaada keetitti dhiyaatu. An tokkoffaa filannoo hirmaatu iyyuu miti. Warrummaan mircaa boordii sunuyyuu uummata bilisaatee miti. Tokkoffaa mircaa boordiin ka Izeemaati. Akkamitti ka Izeemaa ta'e yoo jenne namittiin itti gaafatamtuun mircaa boordii Burtukaan Midhaaksaa madrakii wada wanni maali ka mircaa boordii sun isiin nama bilisaatee miti. Izeemaa deeggarti. Nama paartii tokko fuudhee Abiy illee waan Izeemaa waadaa seeneeroo fuudhee isii bakka san kaa'e mircaan ka'ee nuti deemaara ka Izeemaatti deemaara. Izeemaa maaltu deemaara? Abiy ammoo Izeemaa fi Prosperity Partiin yookaan PP'n yeroo gabaabaatti waliin makamna jedhaniiti waadaa dur isinii seene bakkaan isinii gahe amma koottaa jedhee namni ni gaafa duraa Biraanuu Naggaa waame Abiy miti. Bakkaan isinii bahe koottaa jedhee namni jalqaba waamicha godheef Izeemaa Biraanuu Naggaati. Informationii dur gaafa wayyaanee keessa turellee informationii dabarsaa ture bakka damee tikaa irra ture isaa san keessatti informationii biyya san keessa jiru waan hundaayyuu harkasaa ture informationii dabarsee jalaa kennaa ture. Waadaa walii sana waadaa isinii seene san bakka isinii gahe koottaa galaa jedhee waame. Gaafa kaanii kitaaba maqaa isaa gubbaa kaaniiti waan ofii barreessan san hoo maqaa biyyiitiin maxxansan. Kitaaba Maddamarii jedhan kana ka ittiin uummata nama soban. Isa san nama sobuu hin danda'anii beektaa namni kitaaba san maali jedhee dubbisee ilaalee gaafa Jawaar Mohammad barreeffama guddaa irra barreesse maal akka ta'e lafa kaa'e. Sagantaa Izeemaa ta'uu isaa lafa kaa'eeti. Kun ka uummata Oromootiif ta'uu mitillee ka uummata Itoophiyaatiif illee ta'uu mitillee
kan nama kamiifuu ta'uu miti jedhee lafa kaa'e gaafuma sana. Ka biyya saniif illee ta'uu miti. Abiyyi mataan isaa nama biyya sanii ta'uu illee miti, nama Oromoo illee ta'uu miti illee sabaaf sablammoota illee nama ta'uu miti. Sagantaan isaa kabiraati. Sagantaan isaa adda wannummaan Jawaariin akka diinaatti qabeetiin nama addunyaanuu akka ijaatti eeggattu wanni hidheefi sagantaa isaa sana akka qabe. Isa uummanni itti dammaqe. Sabaaf sablammoonni illee itti dammaqan. Wayyaaneen sanuu geettu itti dammaqxeeti adda wayyaanee barbadeessu. Namichi nafxanyaa ka gaafa durii mirkonyaan dargii namtichi gaafa duraa harka kennatee harka jiraatitti harka kaaseetiin waraanni qawwee qabu silaa dhiirti akka kunoo jara kanaa duuti hinduuni adda xiyyiitiin mataa keessa tokkoon dha'uu danda'an jechuun adda kagoota ta'e ka gaafa harka kennate jarri sun lubbuun biftee adda jara mataa dhoofsee ajjeesise kun nama Abiyyiin deeggaru warra dargiiti. Sirna durii deebisuu deeman. Nama awwaala waggaa meeqaa lafa badireeffa kaasee nuu dhaabe warqeen nuu ijaare sagantaa Izeemaa fuudhee adda biyya irratti diriirsuuf deemu. Tokkoffaa mircaa boordiin ka Izeemaati ka uummata Itoophiyaa bakka bu'uu miti. Tokkoffaa sanirrattuu hin ta'uu jedhan. Lammaffaa Abiyyi wayyaane guddise. Wayyaane maal hojjetaa turte? Akka addunyaan fookasii ittiin goonee fi filannoo hin deemsifti. Filannoo yoo deemsa immoo harka 99 dhibba filataman. Warroonni achi keessa deemanoo ittiin maqaa ittiin nama xureessanii maqaa itti moggaasanii uummataan nama dhaani. Kanaaf filannoon hin ta'u. Sadaffaa immoo shane afaan shane jedhu godhindee hubeetta. Shane tana numatu beektaa biyya faranjii kana keessa maqaa moggaasee isaanii qabe malee shane isaan nurraa quban qabani. Shane jechuun maal akka ta'e gaafa jijjiirama kan dhalate wanni shane jedhamu. Shaneen adhammoo maqaa maali taargaa uummata ittiin barbadeessan uummata ittiin nama fedhe ittiin dhaane. Ati shane ati akkana yoo ati waa jette immoo sagantaa shanee qabda. Kun kan uummata Oromootti gaafuma duraatu gaafuma marroo fi Daawudiin gargar baasaniitiin kaan isa achi baasanii sagantaatu jira. Sagantaa sanillee uummanni itti dammaqeetiin deemuu qaba. Uummanni Oromoo uf malee nama biraan qabu wal bira dhaabbattaniiti diina keessa ofirraa dhooftanii mirga saba keessanii mirga sabaaf sablammoota warra isin waliin dhaabbatu eeddanii akka deemtan. Filannoon kun filannoo sobaati. Fakkeen addaan sobuuf jecha filannoo goonee mo'annaa. Hanni kama dur beekan. Amma sanuyyuu hanqisanii akka namni tokkochiin bakka tokkotti dorgomuu hin dandeenyetti filannoodhaan godhan. Jawaarii wanni hidhanii maali? Sagantaa lafa kaa'e ka filannoo biyya san keessatti itti mo'atuu danda'u. Isaan ammoo sanuu waan lafa kaa'ataa namichi haganattuu sagantaa akka itti mo'atu harka 75 sagantaa itti mo'atu lafa kaa'e yoo filannoof gabbee attanu godhin ayyaaniiti gaafa sochii kaafaa biyya keessatti gaggeessu nama shanillee akka arganne quba qabaate piipiin maal ta'arree sagantaa qopheeffatan kan nama ittiin dha'u karaa ittiin nama dha'an Hacaaluu ajjeesan biyya barbadeessan maal godharree wanni fedhellee abadu qabeenni fedhellee habarbadaa'u ammoo taargetii isaanii maali? Jawaariin attaakii godhu. Gaafa duraa jala lufee miti adda lammata akkamiin dhoomna. Sagantaan isaa itti qopheeffatanii Jawaarii itti qabanii Hacaaluu itti ajjeesan akka waan filannoo kana mo'annee mootii taanee biyya san barabaraan kijibaati biyya bulchinaa. Mootii kijibaa takka addunyaa irratti argine mootii Itoophiyaa miidiyaa isaanillee kijiba. Aangaa'onni isaanillee kijiba. Kijibaan biyya bulchan. Kijibaanii miti dhugaan biyya bulchaa guyyaa takkatti illee nama hoo dhaabattan uummata keenya. Isinillee namni kijibaan deemu guyyaa tokkollee buluu hin danda'u gaafa tokko salphattanii haguma jirtan dhaqqabadhaa tama jirtan hanaanuu dhaabbadhaati. Guyyaa takkatti illee kan nama hoo deemtanii
dhugaan nama afoo deema. Abiyyiin illee gorsa kiyya kennaaf abiyyi illee. Waan fedhe haa taatu situ uummata Oromootti dabe malee uummanni Oromootti hin dabne. Amma ammoo barcuma si jalaa fuudhee uummanni Oromoo. Kanaaf filannoo kijibaa filannoon hin jiru iyyuu. Filannoo jira jettaniillee uummanni mataa keessan akka ofii wareersine. Filannoon hin jiru. Filannoo kijibaati. Kan ittiin sobanii ummata mataa naannessanii warroota baadiyyaa filannoo geggeessaarra addunyaallee filannoo geggeessaarra jedhanii mataa ummata addunyaallee ittiin hatanii kan addunyaan yeroo ammaa kana nama sobuu hin dandeettu. Ummanni illee sobamuu hin danda'u. Ummanni Oromoo dammaqeera. Sabaaf sablammoonni biyya saniillee dammaqaniiranii osoo waan dhugaa daladdanii irra isinii gaara isinii jedhaan akka kiyyatti yaada kiyya wallaalaa kiyyaatti. Kana fakkaata filannoon bara 2021 qacaamsaa keessan geggeessana jedhanillee filannoo kijibaa kan maqaatti argatanii umurii ittiin dheereffataniitiin deeman malee yookaan filannoon kunuu waa uumanii waa buusanii filannoon kunuu darbee iyyanii waa'ee filannootuun kaasanii ittuma deema jechuudha. Agasiif ammoo biyya hatu gurguratu hattuun ammoo itti qophooftetti biliyeena 3 kampaanii hin jirreen feekii fidanii uumanii qabeenya biyya sanii saamu biliyeena 37 mee waggaa tokko keessatti namni biyya hin saama mee warroonni biyya guddina biyya gurgurata biraanuu naggaa horii isaan fuudhe real estate adda ijaaru biyya san keessa deemaa horii hataniitiimi. Kanaaf waan isinitti hin fakkaanne uummata afoon qabina dhiisaati waan dhugaatiin gadi ba'aa isiniin jenna warra filannoo dhugaa yoo ka barbaadan taate biyyattii san keessa nagaa buusuuf gattaa'ati biyyattii san keessatti abboolee amantaa warra jaarrolee biyyaa abbootii gadaa akkasumas sabaaf sablammoota keessa paartolee jiran hin gattaa'ati furmaata waa'ee filannoo osoo hin taane waa'ee furmaata biyyattii sanii biyyattiin caccabdee badaatti dhabama ta'uu deemti daakamuu deemti. Waa'ee biyyattii sanii dubbadhaa dura filannoon dura. Akkamitti biyyattii tana ceesifnan amma waan lubbuuti malee waan jireenya boruuf ta'inneetiin aangoo nyaannaati aangoo rabbaanee uummata bulchu. Yoo namni jiraanne maal bulchita? Kanaaf gattaa'ati waa'ee biyyaa irratti osoo marii gootanii jenna yaada. Yaadni kama gaafa duraa oduuwwanni kun martinuu naashinaal diyaaloogii Jawaar lafa kaa'e kaanitti deema. Akkuma ibsa dheengadda kaafaa'uun baase kaani yoo mariin biyyaalessaa hin gaggeeffamne filannoo jettanii hin deemina wallaalaan illee kana argee isinitti himaara beekaan illee isinii himaara addunyaan illee isinii himaatti itti deema yoo kanaa miti jettanii itti deemtan Abiy Ahmad illee war crime addunyaarra gaafatamuu ISIS dhiyaachuu deema kanallee jiddu galeessa godhadhu itti deemii siin jenna Abiy Ahmed. Well, achi keessaa baana waa'ee filannoo. Umurte bareeda. Dhugama namni hedduu waa'ee filannoo dubbateera. Barreeffameerallee namni filannoon Itoophiyaa kalkuleeshiniin ni qabu tokkoma. Kalkuleeshiniin isaa korojoo hatu. Afaan filannoo seera qabeessaati. Inni hojiirra oolaa hojiirra oolu waan ka darbeerraallee waa baranna ka dhufullee nu arginaa jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti seenaa abbootii teessanirra deebinaa jedhiin. Kanumaafuu walumaa galatti Oromoon nama filatu in qaba jedhee yaadu amma. Tokkoffaa kana jechuun kiyya Oromoon Jawaarii fi Baqqala jechuu kiyyaa miti. Abdiisaa Raggaasaaf Abdii Raggaasaaf jechuu isaan qofaa miti. Warroota hidhaa qofa keessa jiran qofaa atu filatama jechuu kiyyaa miti. Kuni dura bu'oota paartii sanaa hooggantoota paartii sanaa bakka hidhaa jiranitti Oromoon filannoof bahee filannoof of qopheessuun enumaayyuu horii qalmaaf ofii of qopheessu sana jechuudha.
argite horii tokko moona galchite haadaan qabuuf moona galchita jechuudha. Yoo ati gara moonaa oofte horiin ima deema ofumaa of qopheessaa jira jechuudha. Kanaafi namni keenya filannoo on deemamaa jiru filannoo namoota bakka nu bu'aniiti miti. Filannoo Itoophiyaa bakka bu'uu danda'a. Paartii Izeemaan baay'ee biyya guutuu keessa qabatee jira. Abiinii fi Izeemaan walitti dhufanii bakka tokko ta'anii jiran. Hoogganaa isaanii beekamaadha. Biraanuu Naggaati. Kanaafuu isaan nama qabu. Namni keenya immoo Oromoon nama filatu hin qabu. Maraaraa yeroo barbaadanitti ajjeesuu danda'an, yeroo barbaadanitti hidhuu danda'an. Yeroo barbaadanitti bakka fedhan karaa irraa qabsiisuu hin danda'an. Sagalee isaa kennamellee sagalee ofii godhatanii itti fayyadamuu ni danda'an. Kanaaf Oromoon maal godhuu qaba jedhu akka kiyyatti filannoon hin oolu. Maafi filannoon sababaa hin oolleef tokkoffaa filannoo kana hambisan jechuun ija addunyaatti ammallee waan biraattu itti dhufaa jechuudha. Isa kana ka ismullaa sana ni taasisu. Yeroo kanatti maali filannoo kana keessatti namni keenya bu'aa hin buufatu. Kanaafuyyuu Oromoon sagalee isaa dhooggatuu qaba. Sagalee isaa dhooggatuu baatus mo'atuuni an mo'adhe jechuun harka 99 haa mo'atu. 99 miti 100 haa mo'atu. Paartiin Oromoo keessattuu paartiin lamaan keessaa bayuu qaban jedhee yaadan akka kiyyatti. Akka kiyyatti paartiin lamaan paartiin KFO paartiin ABO Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu. Kuwwani haa dorgomu durallee waraana. Kamtu jira kam inni ka dorgomu? ABO'nis kuwwanis ka jiru illee jiraate. ABO'n hin jiru barbade. Amma hin jiruuf hin jira bakka jiru ma jira. Bade jedhee haqamee wanti jiru hin jiru as ba'aa jaalli. Haqamee midhaan gadda boordiin haqe. Haqe haa haqanii isaan tiboozoo warra kaaniiti kaa. Kanaafuu san jalaadha zumbadee hin jiru mircaa boordii ergaa qeetti hirmaatu. Amma maali tokkoffaa kunillee tooftaadha. Maafi ummata PABO filuu barbaadu isaan nu keessa jiranii yaani tooftaa ittiin isaan filachiisanii jechuudha. Filannoon tooftaa hedduu mataa isaa hedduu qaba. Kanaaf sabni Oromoo paartiin Oromoo lamaan kunini filannoo kana keessaa beeksisee hafuu qabaan dhaamsati. Yoo ta'uu baate goolii ummata Oromootti kubbaa afaan Rigooree irra kaa'ee Oromootti goolii akka galu Rigooree yookaan peenaalitii itti dhiichisiisaadha jechuudha. Paartiin kun ta'uu qabu gonkumaayyuu hafuu qabaa keessaa bahuu qabaan dhaamsa kiyya jedha. Kanumaan bira darbinaa. Mee gara qabxii gara dhumaa yeroo nurraa deemaa jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo sababa gaafa ajjecha Haacaaluu artist jaalatamaaf kabajamaa keenya artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hidhaman. Achi asittis guyya guyyaan sa'a sa'aan yeroo yeroon kaan ajjeesaa kaan mana hidhaatti guuraa jiran. Akkuma argaa jirru yeroo hedduu mana murtii ni dhiyaatu. Yeroo mana murtii isaan dhiyaatani manni murtii namoota akka fakkeenya ABO keessaa Koloneel Gammachuu fa'a Lammii Beenyaa fa'a isaan kanniinii fi mirga waabii kabajee akka bayanii ka jedhu ture. Namoonni hedduun hin bayanii manni murtii ni dabarsaa maal godhaa mirga waabii laadheeraaf jedha. Manni murtii isa bilisa of godhuuf jechuudha mana haqaati. Poolisiin immoo ka aangoo mana murtiitii gadi qabu hin hiikuu jedha. Isa kana akka millaaltame geemiin kana jookeriin
gubbaa geemii kana taphachiisaa jiru eenyu ni jedha? Kuni adda nama waa kana waa dammaqee waa arguuf osoo hin taane adda nama waan beenne tokkoof jaarrolee umrii isaanii waggaa 90tiif illee ifa. Kumartanyaa wanni kana taphataaru abbaan jookii kana jookeriin abbaa waan kanaa Abiy Ahmed. Namoota ciccimoo jedhanii itti beeku maraayyuu waan kanaan attaakii godha. Gaafa Caaluu ajjeesanii jedhanii namni telefoona bilbilee poolisaan hennaan maal jetta doktor jedhu namni bilbilaaru Abiy. Akkaataa godhan namni hordofeetiin dhayaa taakkalaan namni Jawaariin fuudhii baheeti ambulaansii fuuna beena baay'ee kana ajjeesisuuf ta'e rabbitu sabaase. Guyyaan nama ga'u malee namni hin du'u. Eegdota isaa marsiiseetiin achi keessa yoo lolli ka'ee jedha isa jalqabadhaa ajjeesa. Hacaalullee wannummaan ajjeesaniif taargettiin Jawaariif. Lammaffaa immoo Jawaar nafxanyaa dura dhaabbate. Akkuma gaafa duraa inni jedhe nafxanyaan kaleellee diina Oromooti, adhallee diina Oromooti, borullee diina Oromooti, yoomillee diina Oromooti. Ummanni Oromoo ka ganaa dhalatee lafa jiru dhiisi ka ganaa dhalatullee quba qaba. Daa'imman teennallee waan kana quba qabdi. Kanaaf diina keenya adda baafannee beennaa osoo irraa deebitanii isiniif bareeda. Filannoo kana dabarsuuf jecha nama dandeettii qaban nama biyya sanii bu'aa buusuu danda'u maraayyuu mataa dhaaraa Abiy. Maal malee abbootii garaa nama waa dubbatuu hin dandeenye, nama ufarraa waa deebisuu hin dandeenye, nama isumaaf ergamu. Nama akka farda gaarii morma qabee harkisu bichaa ergannaaf isaa ta'u angoo isaatiif nugusummaa gaaf duraa haatiti yanaan jette sanni huleen baafachuuf jecha kufee ka'aaraa wanni dhagaa inni gara hin galchine hin jiru. Abbootii isaallee ajjeese. Nama abbaa ofii ajjeesuu irraa dubatti hin deebinetu jira isa guddifte ajjeesuu dhiisa namichi. Kanaafi isaallee duutii duuma angoo qaranni itti yaadeef waan haati isaanii ittillee itti seenaa sun abadan waan hin deebineefi amma yoo nama ta'e yoo ka waa beeku taate yoo ka dammaqu taate waan sanirraa deebeet biyyattii tana gara karaa nagaatti as deebisee marii biyyaalessaa geggeessee filannoo karaa nagaatiin as deebisee angoo qabra ofii itti deema san illee jalaa dha'ee nagaan jiraadha jedhe osoo garas deebi'ee yaadni kiyya garas mana murtiiti waan jedhu irratti manni murtii ka inni kaate ofii mana murtii bilisaatee miti addaa miti kaleellee ulee paartiiti mootummaa biyya bulchuuti manni murtii. Ajaja isaa ergamuu malee bakkaan baasuu malee ofii murtii mataa ofii hin qaban. Osoo murtii mataa ofii ka qabaataniiti adda nama mee Dr. Hussein Kadiree haa laallu. Marroo meeqa manni murtii gadhiisee poolisiin mana hidhaatti deebise. Namni poolisiis akka poolisiin deebisee mana hidhaatti deebisu eenyu Abiy Ahmed. Nama biraatii miti. Nu adda namnummaan keenya diinni Oromoo eenyu jenna Abiy Ahmed. Namni naftanyaatti illee nu gurgurate mataa isaati. Na Ibrahim achuullee jalaa habaanu. Namni yoo carraasii argate beektaa wanni inni hin taaneef wanni inni hin goone dhagaa inni gara hin galchine hin jiru. Eegaati uummata badhaa guddaa uummata guddaa hagana ga'u kana nama baratee addunyaa irratti sadarkaa guddaa ga'e kana ganeetiin uummata waa takka duruyyuu biyya san hin guddifne uummanni kun waggaa 150 bulchaniimi. Kadhoo hiyyuutiin nu waaman Itoophiyaa yoo jedhan beektaa jala salfattaa tadha. Biyya ufiyyuu hiyyuu keessaan baane biyya hiyyuu keessaan baamne addunyaa keessatti isa dhumaarra jiru. Uummata gaafa durii nuun
sadarkaa hiyyuu keessaa nu baafne adda boru hiyyuu nu baafti wanni irraa eegannu wanni irraa eennullee wanni irraa abdatanillee hin jiru. Kanaaf naftanyaa inuma hin deebitu. Sanillee itti quba qabaadhaa nyaadhaa dhugaa manni murtiillee ka murtii mataa ofii osoo hin taane ka ulee mana mootummaa yookaan ittiin nama dhaan malee ka dhugaa murteesseetiin ummata bilisa godhuu miti. Maal namni rakkatee muka qoreetu qabataa jiran. Rakkataniituma yoo waamanillee hayya jedhaniituma dhaqaaran maal waa murtii karaa murtii qajeela wayii irraa argatanii wayiitiin dhaqanii. Osoo biyyaan baatitti addunyaan manni murtii yoo murteesse pirezidaantiin yoo murteesse ka isaan kufa mana murtiitti dhiyeessee mana seeraatti hin adabu manni murtii. Ka biyya keenya ammoo abbaa aangoo gubbaa irra jiru santu ajaja malee inni ajajuu hin danda'u. Kanaaf mee waan sanillee mari'achuufuu manni murtiillee bilisa jechuufuu dura biyyattii san keessatti marii biyyaalessaa gaggeessaa biyyattiin badde maaltu nu deemana jedhaati taa'aa marii dhiyeeffadhaa waliin dubbadhaa sabaaf sablammootallee waamaati ummanni Oromoo ammoo dammaqaa tatana caaltu isinit dhufa udammasaatii qophaayaa of eegaa kana jedha waa'ee filannoo irratti galatoomii ulfaadhu gaafii kana. Galatoomii waa'ee filannoo waa'ee hidhamtootaati. Hidhamaan siyaasaa yeroo ammaa kana heddummaatee jira. Hoogganaa irraa kaasee haga miseensaatti hidhe. Inni kun dhugama hundi isaanii wanna argatanii jiranii waan silaa manni murtii seeraan isaanii lafa kaayoo argataniiranii waan jedhu kana namootuma argaa jiruufi woma dhagayaa jirruuf woma argaa jirruutti haadhiifnu maafi tokko harki 99 manni murtii warra taphataa garee paartii warraati jechuudha biyya bulchaa jiruuti. Isaaniif taphata malee mirga silaa waadaa galee manni murtii tokko dharan wannoon jedhu dharan murteessu dharan laalu eenyu fungolu jedhee kakatee kakuuni mana san kaseenanii ka arginu yeroo baay'ee yoo ragaa baatullee namnu akkuma amantaa kamiitiin kakachiiseeti ragaa ka baasisiisu garuu ofii isaatii dhugaa yookaan haqa hidhamtootaaf wanti raawwataa jiru hin jiru jechuudha. Hidhamtoonni siyaasaa yeroo garaagaratti sababa hin beekaminiif sababa isaaniitiif maatiin ka miidhamu argina, maatiin ka dararamu argina, maatiin ka ajjeefamu argina, maatii manni isaa katti gubatu argita. Dabalatee immoo isaanuma warrootuma hidhamanii mana seeraa jala jiran harka seeraa jala jiran baasanii yeroo ajjeesanii bineensi nyaachisanii gaggalaggatanii yookaan ajjeesanii indu'ee jira koottaa fudhadhaa jedha yoo maatiin fudhatu dhaqu reeffa isaa yeroo itti dhooggatantu jira jechuudha. Kana jechuun Itiyoophiyaan guddittiin isii tana yeroo ammaa kana jechuudha. Kanaaf biyya sanatti hidhamtoota siyaasaa qofa osoo hin ta'in abbootiin qabeenyaa Oromoo hedduun waa'ima Oromoo ta'anii waa'ima Oromummaa isaanii ta'anii hiyyeessa ofii bira dhaabbatanii fi kan biyyaa baafamaa hedduutu jira, kan biyyaa ari'amaa hedduutu jira, akkasumas kan dhabamsiisan kan gabaa keessaa isaan baasanii yookaan mana isaanii irra gurguran sheerii waa isaan qaba hunda dhabsiisaniiti liqaa mana baankii dhooggatanii karakkisanii jiran hedduutu jira jechuudha. Kana waa'een Oromoo himamee himu jechuudha. Gadadoo bara baraa fi keessaa ba'uu hin dandeenyetti gadi nu qajeelchanii nu oofaa jiranii jechuudha. Kuni maaliif argisiisa? Waadaa Abiyyi nafxanyootaa gaafa biyya naannoo Jimmatti taa'ame waadaa gale sana jechuudha. Oromoo yoo nan deeggarre gara jaarraa tokko waggaa 100tti duubatti deebisa. Anan dhiisaa jedhe jechuudha. Afaanumaan jechuudha.
isa san raawwataa jira. Oromoo kennaa hin galle addas maali deeggartoonni PP warroota qaama hoogganaa Oromoo ta'anii kan mana hidhaa Oromoo hidhamanii Oromoo dararamanii Oromoo qooqa bulanii dhibamanii itti wallaanamuu dhabanii fi Oromoo jecha dararaman kana yeroo isaanii itti qoosan fotoo isaanii gaggaragalchan barreeffama adda addaatti barreessan argina jechuudha. Kuni wallaalummaa irraa gadiiti jechuudha. Kanaaf warroonni PP deeggartan dirqama paartii'an deeggaruun qabdati. Agama dhaayyuu aniifat paartii tokko keessa ture Oromoodha. Paartii garaagaraa keessa turre. Haa ta'u wanti Oromummaa waa itti waliin nu galchuu qaba jechuudha. Mirga dhuunfaatu kun nama biraa wanna jechuun hin barbaachisu. Kanaafi warri PP deeggartani of eeggannoon barbaachisa. Maali? Hin dhufuu hin eeganii waan jedhani ka dhufuu hin beekanii. Argitee? Ka biraa eegaa Abiyyiin mooyataa, Abiyyiitu nu gosa ta'ee Abiyyiin nu bulchaa. Adda maali? Waan dhufu hin beenne TPLF hooggantoonni filannoo geggeeffatan. Inni Oromoo hin qabe hin fixe jechuudha. Akka naagalutti hundumtuu dhumatteetti booluma tokko dhumatteetti akka booya duri dargiin wattaaddara warra waraana deemanii booya yeroo tokko naannootti hin kaasu beektaa. Qe'ee ebaluute torbaan kana hoo kaase torbaan kaa achi booya kaasa jechuudha. Akkasan godhaa jirti biltsiginnaani. Kaloo tokko argattee hunduma fixxeetti jedhee yaadaan akka kiyyatti. Haguma Dabretsioonii nuu baatu. Haguma Geetaachoo Raddaa fa'aa nuu baatu waan jiran natti hin fakkaatu. Yooma jiraatanillee guyyaa itti ajjeesanii isaanillee ajjeefni jedhanii dhufa jedha. Kun immoo maali? Adda an akka kiyyatti ajjeefamuun Siyyummasfiin Abbaa Tsahaayyee Wonjala. Eenyuuf Abiyyiif Wonjala jechuudha. Mana murtii addunyaa dhaabbata isaan ajjeesuuf. Qabee seera dhiyeessa jedha malee jedhi malee hin ajjeesa jedheeti miti waraana san kan jalqabe jechuudha. Namoota aangaa'ota gugurdaa akkanaa kana ajjeesuun argitee seera addunyaatitti namni kamuu seera addunyaatitti wal qixa. Haa ta'u isaan kana qabee akka fakkeenyatti diimokiraasii sana biyyattiin gara diimokiraatiitti ol guddataatti moo ka jedhu argisiisuuf silaa jara sana qabee nuuf dhiyeessa ture hin dhiyeessine. Inni kuni Abiyyiin akka yaada kiyyaatitti haasa ta'u guyyaa tokko gaafa yoo lubbuunuu bahe lubbuunuu hin bahu gaafa lubbuun bahee qabamee jedhee mana murtii addunyaatti sanyii duguuggaa sanyii saba Tigiree saba Oromootiif saba Tigireetiin hin gaafatamaa biyyi. Kana hinaafu mee sagantaa keenya kan guyyaadhaa kanumaan xumuruu fi yaada waan haga ammaa dubbanne kana keessatti wantoota silaa dubbatamuu qabdu kan hin dubbatin yoo jiraatee fi dhaamsa saba Oromootii qabdu gabaabsi within 2 minutes. Yaanni andiqoo darachuu barbaade waa'ee hidhamtoota siyaasaa kanarratti xiqqoo darachuu barbaade. Yaada bal'aachumaa yaadallee waluma kennu. Wanni an jechuu barbaade warroonni hidhaman kunniin hidhamtoota siyaasaati. Malee warra yakka hojjetee miti. Badii takkallee hojjetanii osoo hin taane uummata keenyaaf dhaabbanna uummata kana bakka buuna jedhanii uummata kanaaf hidhaman. Uummata kanaaf dararamuu jiran. Isinillee warra PP keessa jirtani namni Oromummaan isinit dhagamtu. Isaan illee akkuma keessa Oromoo barra. Akkuma keessan isaan illee namarraa baaniirani. Addatti Oromummaan nama addaaf qooddee yookaan kallacha irratti yookaan dhiiga isaa keessa seentee miti. Yoo abbaa garaa hin lufa wanni martinu aangoon hin darbiti. Lubbuun namaatu lufti beekta addunyaan tunu hin dabarti.
yeroo addaa kana addunyaa kanarratti mee koronaan nama meeqa dabarse? Nama bilee nama meeqaa fixe? Qabeenyi illee taatu qabeenya meeqa dhaabe addunyaa kanarratti? Abbaa Tsaayee fa warra dureeyyii dolaaraan horii meeqa qaban hin darban. Kanneen yaadadhaati. Filiis uummata keessan hin dararinaa. Nama keessan hin dabarsitanii kenninaa warri PB deeggartan kunniin warra adda kaadireef kaabinee taatanii biyya keessa gajjedhaa kaan ajjeesisaa kaan hiisisaa deematan kun borullee hin hidhamnaa keessa yaadaati. Uummata keessa irraa of qusadhaa. Lammaffaa guutuu biyyattii sanitti biyya hin diigina. Abiyyi Ahmad biyya hin diigina. Biyyattiin diigamteetiin badu jirti. Diigamuu keessaa Suudaan kaatee lafa kiiloomeetira meeqaa qabatte? Kuni biyya diigamsi biyya kana caala hin jiru. Eertiraan seenteeti qabeenya biyyattii keessa jiruu fi masgiida waggaa 1,000 ol jiru seenaa addunyaatittuu takkaatu qabeen beenne barbadeessanii diiganii qabeenya saamaniiti deeman. Namni biyya biraa waasiin qabatu yoo baddellee biyya hin diigini gattaa'e biyya walitti qabii marii dhaabbilee siyaasaatiif jaarolee biyyaatiif abbootii gadhaatitti as deebi taa'e maradhuuti furmaata biyyattii sanii fidaa biyya hin diiginaa warri abbaa garaa keessa irraa as deebaati boru qabeenyi harkaa qabanillee wanni adda nyaatanillee boru garaa nama bada qabeenyillee hin dhumata sabaaf yaada biyyaaf yaada namoota biyya saniitiif yaadaati waan kana gara furmaatatti akka deemsisan isiniin jedhee yaada kiyya asirratti xumuraa atillee adda kaasirra na affeertee yaada kiyya akka dabarfadhu na goote galata guddaa qabaa ulfaadhu kabajamii isin jedha Adam jaalatu. Ayyee ulfaadhu taadde yaada bareedaa yaada fudhatamuu qabu ka himee dhaamsi abbaa gala jedhani abbaan dhaamneerraaf dhaamsi dhaamoleef waan gomaan goone ka jedhu san taate malee obbaa biyyiiti yeroo baay'ee dhiisii mari'adhu nama kee walitti qabii biyyallee hin diigini biyya diigaattaa jedhaanii turre hin dhageenye biyya diigee biyyi diigamteetti biyyi kana booda jirtu maarree ulfaadhu dhageeffatoota keenya kabajamoo kan nu hordofaa jirtan kun Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa sagantaa guyyaa addaa obbo Taaddalee Hammunee Jugee waliin goone kanumaan xumurraa isinis waan nu hordoftaniif ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jedhaa obbo Taaddalee atillee yaamichaa keenya kabajtee yeroo kee qaalii kana nuuf kennitee saba Oromootiif kennitee yaada qabu waan dandeettiin waan rabbi nabbeeku waan silaa ta'uu qabu gumaacha jettee argamtee Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa irratti yaada nuuf kennuu keessaniif ulfaadhuu horii bulii deebanii nagayaan nu jiraadhu siin jedha.